paakeejiiwwan yookaan ammoo kuufamoota Itiyoo Telekoomii akka barbaadanitti kan ji'aa, kan torbaniitii fi kan guyyaanii haga birrii barbaadaniitiin kiriit gochuu akka dandeessan ni beektanii ofii keessaniif jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisu akka kanatti jechuudha. Kuufama daataa, kuufama sagalee fi kuufama SMS dha akka fedha keessanitti jechuudha. Kan ji'aatis, kan torbaniitii fi akkasuma ammoo kan guyyaanii jechuudha. Fakkeenyaaf asitti select validity day first kan jedhu kanarratti guyyaan filatan daily, weekly, monthly kan ji'a, kan torbanii akkasuma ammoo kan ji'aatiif jechuudha. Fakkeenyaaf daily kanarra yoo goone kuufama guyyaanii bituuf akkasitti daataa haga barbaadan ni filattan. Akkasitti harka irra oofnaa jechuudha. Akkas gootanii booda show price gatii hamma isaadha jechuudha. Akkasitti isinitti mul'isa. Fakkeenyaaf birrii 24 asitti daataa haga fedhii keessanii akkasitti maraatti filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee 500 asitti fakkeenyaaf ammoo meegaabaaytii 300 fi maali sagalee jechuudha. Voice kan jiru sagaleedha. SMS fakkeenyaaf kan ji'aaf turu asitti akkasitti filtanii kan ji'a SMS qarshii 26 qarshii 19 qarshii 17 akkasitti isa kana irraa gatii isaa yeroo deemtan haga bittanii maallaqa meeqan akka bitamu isinitti agarsiisa. Kanaaf isa kana zeeroo taa deebisu. Daataa laala. Daataa akkasitti birrii 32 birrii meegaabaayitii 32 birrii meeqan ja'a show price kan jedhu kan yeroo ta'utan birrii 2.6 jechuudha. Birrii 2 meegaabaayitii 32 kuufama ji'a bitachuu dandeessan jechuudha. Gabaabumatti kana jechuu barbaade fakkeenyaaf ammoo kuufama ji'a bituu yoo barbaadan teelee irraa jechuudha. Qarshii 50 gadiin hin jiru. Yookaan ammoo qarshii 50 yookaan 70 gadiin hin jiru jechuudha. Ilaallu fakkeenyaaf asitti paakeejii kan jedhu kana fakkeenyaaf internet paakeejiidha. Internet paakeejiin internet weekly, internet daily kan jedhudha. Fakkeenyaaf interneta ji'aadha 280 qarshii jechuudha. Kanaaf birrii 82 jechuudha. Nuti asitti internetiin ji'aadha xiqqaan qarshii 82 gadiin bituu hin dandeessu jechuudha gabaabumatti. Kanaaf garuu kiriit yuuraan paakeejii kan jedhu kan yoo tutte akka qarshii 2 qarshii 8tiin kan sagaleetis kan akkasuma ammoo kan daataadha kan SMS bitachuu dandeessa jechuudha. Giifti kan jedhu kun namaaf kennu yoo barbaaddeedha. Asitti selfiin ammoo kan keetii jechuudha. Kuufama ji'a fakkeenyaaf SMS 23 show price birrii 1 fi saantima 3 SMS ji'a tokkoof siif turu jechuudha. SMS 3 kan ji'a tokkoof siif turu qarshii 1.3 akkasitti irra buttee yoo ilaalte SMS 155 qarshii 9 akka ji'a siif turuu danda'a jechuudha. Akkasitti ammoo daily irra yoo goone fakkeenyaaf qarshii 9.97 ta'a jechuudha. Weekly irra yoo goone show price qarshii 10 ta'a jechuudha. Akkasuma ammoo kan ji'a irra yoo goone qarshii 9 fi saantima 10 kan inni ta'u jechuudha. Egaa sagalee akkuma sanitti haga sagalee 500tti bitachuun ni danda'amaadha. Kanaaf chaanaalii keenyaaf ammoo haaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isin fakkeenyaaf sadhumaatiif meegaabaaytii 600 sagalee 96 nagaa SMS'n 205 ji'aaf nagaa yoo jennu show price kan jedhu kan tuqxanii 100 fi 6 jechuudha. Egaa bifa kanaan kuufama Itiyoo Telekoomidha. Ofii keessaniif kiriit gootanii yookaan ammoo ofii keessaniif ijaarrattanii kuufama bitachuu ni dandeessan jechuudha. Asitti GB kan jedhu kan hojjetan gara GB'tti isinii deebisa jechuudha. Egaa gabaabumatti kuufamni Itiyoo Telekoomii bifa kanaan kan keessan ijaarrattanii bitachuu ni dandeessanidha. Galatoomaadha. Chaanaalii keenyaaf ammoo haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Garuu appilikeeshiniin kun eenyu kan jedhuuf ammoo appilikeeshiniin kun My Itiyoo Telekoom jedhama. Egaa kanatti appichi Play Store keessa seentanii appilikeeshinii kana buufachuu qabdanii jechuudha. Appilikeeshinii kana erga buufattanii boodatti My Itiyoo Telekoom kan jedhu kana yeroo tuqxan akkaataa itti bantan isinitti agarsiisuudhaaf viidiyoo lammaffaadhaan walitti deebina. Akkasittuu nagaan naaf tura.